Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa kutaa lammaffaa turtii aartii Oromoo gama walalootiin weellistoota hedduu beekamoo ta'an cinaa taa'uudhaan kan utubaa jiru Sisaa Asaffaa waliin taasifne kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaannee jirra. Egaa Sisaa Asaffaa walaloowwan kee dhugaa fi beekumsa irratti kan xiyyeeffatanidha. Dhugaa jechuun maalisii fi dhugaan eessaa argama? Ani kanarratti namarraa adda ta'uu mala. Akkasila siin jedhe dhugaan wanti hundi dhugaadha Oromoon. Dhugaan immoo waaqatiidha. Yes. Kanaaf dhugaan immoo kan waaqati jechuudha. Kana yoo dhugaan eessaa argama? Yeroo baay'ee beekumsis haa ta'u dhugaan waan kitaabota barreeffaman qofarraa argamu fakkaata. Kana salphaatti ta'uu malu kan beektu ogummaawwan wantoota tokko tokko argachuu dandeessa. Garuu dhugaa isa jalqabaa sana hundiyyuu kan ofii gaarii godhee barreesse. Namni kan isaa badaa godhee barreesse hin jiru. Yookiin garee faallaasaa gaarii godhee isa of xiqqeessee kan barreesse hin jiru. Hunduu kan isaa barreessetii fi guddiseeti kan barreeffate. Seenessa keessattis kan wantoota hundaa kan ofii godheeti kan barreesse seenan jiru. Akka Oromoon jedhutti dhugaan immoo takkuma. Kan irratti wallaltus dhugaan takka. Dhugaan tun immoo hundiyyuu kan ofii barreesse waan ta'eef takkittiin tuni kana keessaa hunduu waan ofii kan barreeffate waan ta'eef dhugittii eessertii sitti ulfaata. Kanaaf karri argachuu dandeessu soba keessatti dhugaa argachuu malta malee. Dhugaa wanni barreeffame hunduu dhugaa jechuun miti. Garuu dhugaa suma bira jira. Maaliif kitaabonni hedduun yoo dubbiste kan si fayyadan wanna gargaaran akka kootti jechuudha. Gaafii uumuudhaaf. Gaafii of keessatti uumuudhaaf. Yeroo baay'ee gaafiidhuma jecha jedhu kanayyuu gaafa kaasnu wanni namatti dhaga'amu kan biraati. Amma namni tokko gaafiin qaba yoo jedhu hin galleef kan jedhu nutti dhaga'ama. Kun akka addunyaan har'aa ittiin fudhachiiste. Haalli sirni barnootaa keenyaa maalii keenyaa kun akkaataa sayitti akka yaadnudha kan nu godhe malee gaafiin seensa yookiin jalqaba furtuu beekumsaati. Ati wantoota bakka gargariitti dubbiste yookiin beektu kun akkaatti yoo walitti dhufe kunoo maal ta'aa jetteeti beekumsa kan gaafattu. Furtuu beekumsaati. Garuu nuti maayinni wantoonni hundi akka nuun galletti sirni barnootaa keenyas wanni nu barannes wanni nu wanninnes akka nuun galletti nutti kenname waan ta'eef ibsuma gaafachaa baane. Maaliif gurraachi kun ammallee kolonii sammuu jala jira. Kolonii sammuu jala jira. Fakkeenyaaf ati amma yuunivarsiitii yoo seente riisarchii hojjetta. Riisarchii hojjettu malee hin eebbifamtu. Riisarchii gaafa hojjettu immoo jalqabarraa ka'ee propoozaala isaarraa ka'ee waan jettu hundaaf saayiteeshinii keessa. Wanna jettu hundaaf riifar goota saayiteeshinii keessa wanna irraa fudhatte sana. Oromoon gundoon jalqaba baddeedha. Jalqaba akkaatti kaatee furmaan ati gootus wanna haaraatiin humtu. Maaliif hanga ammaa isuma warri adii barreessi ediit gochaa baane. Already karamitti akkasii qaban laata. Wanna haaraa hin humtu. Ani yeroo baay'ee hangaafii natti ta'u ishiinullee isaan ediit goona yookiin riifar goona. Isaan yoo jalqaba duwwaarraa yookiin zeeroorraa jalqabanii eenyu riifar godhan eenyu saayit godhan. Kana addunyaan har'aa sammuudha kan nu koloneeffatteertu. Oromoon bilisummaa gaafa jedhu bara bilisa uumaa. Inni guddaan ayyaantummaa kana yookiin spirituality. Free thinking akka faranjiin jedhu kana jechuudha. Sana malee asirraa jalqabdee jechaadha bilisa ba'uu. Asirraa jalqabda maaliif fooqiin guddaan Finfinnee keessatti agartu kunis manni kunis jalqaba yaada ture. Yaada kanatu wal caala. Bar yaada guddaa kana yoo fiddee isa ittiin hojjettus guddaa fiduu hin dadhabdu. Kanaaf isa kana kan siidhamee jiru. Ilaalchumti keenya kun iyyuu
namni tokkoon kan dhaabbatee of ilaaluu qabu yookiin of gaafachuu qabu. Ilaalchi ani qabu kun haalli har'aan itti yaadaa jiru kun dhuguma sammuun kiyya ofiif gaafate buusee baasee xiinxalee ilaalcha ofiif sheeppi godhateedha moo ofiif bocateedha moo kan alaanatti fe'ame jedhee of yaaduu qaba. Maaliif nuti kan yaadnu akkaataa itti baranne irraa kaanee akkaataa miidiyaa dhageenya irraa kaanee wanna miidiyaa irraa dhageenye wantoota kana isa kanatu karaa kanaan qabamneeti kan sheeppi taane malee ofii yaannee yeroo baay'ee maal jedha namni keenya gaafa dubbiin itti cimtu mee itti rafii ilaala ofii wajjin mari'adhaa jedha. Yoo dubbiin itti cimtu. Maa jechuudha? Amma guyyaa keessatti sa'aatii 24 jiru keessa TV irratti sa'a meeqa hanga dabarsinu, laapitooppii irratti sa'a meeqa akka dabarsinu, moobaayilii irratti wantoota hedduu irratti. Garuu meeqa keenya tume daqiiqaa muraasa of wajjin kophaa ta'ee haasa'e. Ofuma kanaa gaafate. Akka ati of hin gaafanneedha warri adii kan biizii si godhan. Sammuu uumaa keenya santu qabame jechuudha. Maaliif gaafa ati of gaafachuu eegaltu bilisa of baasaa jirta jechuudha. Sammuu kee. Waraana isin barbaachisu. Sammuu koloneeffatanii bilisa baasuun waraana hin barbaachisu. Of gaafattee ofitti deebi'uu barbaachisa. Gaafa sana kana ta'uu waan beekaniif gaafa ati dammaqxe akka ati hin dammaqneedha kan barbaadnu kanaaf biizii si godhu. Maaliif wantoota hedduu iccitii barta waan ta'eef karri itti nuyi wantoota akka nu hubanne iyyuu nu godhe. Isa faana keenya jala jiru dhiisneeti isa gama jiru yaadna. Osoo of jala laallee bar waa hedduun nu jala jira. Rakkoo keenya furmaata kan ta'e hedduu jira. Hibboo fi mammaakisuma bara daa'immaatti wanni falaasama Oromoo kana keessa ilaalte wanti furmaata ta'u hedduu jira. Saba kanaaf miti addunyaadhaaf iyyuu. Garuu maal inni aadaan duudhaan keenya kun duubatti hafaa jennee akka fudhannu nu godhe addunyaan. Kan isaanitti nu fura jenneeti kan yaadnu. Hayyoonni keenyas baay'een furmaa rakkoo as jiruuf rakkoo hawaasa keenya keessa jiruu fi isuma kitaabota warra adii irratti baratan kan nutti himan. Isaan immoo kitaabota wanna hundaayyuu hunduu kan ofii barreeffate. Isa kan keenya kana dhiisneeti kan nama guddisnee ilaalla ofiif bakka kennuu dhabuudha kun. Wanni tokko mana tokko bu'uura irratti ijaarta. Manni bu'uura hin qabne ijjachuudhaan iyyuu hin danda'u. Nuti maayini silaa hankeenya kana aadaa duudhaa keenya kan irra dhaabbanneeti waan gaggaarii addunyaan qabdu fudhannee kanarratti ijaarra turre. Kan keenya garuu hundaa koppii peessi goonee fudhanna. Fakkeenyaaf surreen ati yookiin kootiin ati kaawwatu kun sirraa bareeda. Waan sirraa bareedeef ani yoon kaawwadhe narraa bareeduu hin danda'u. Yoon akka anaa ta'utti muree yookiin itti dabalee tolfadhe malee. Kanaaf maali kuni sababni qabatamni xiinsammuun namaa even haalli teessumaa aadaan duudhaan jiru biyyaa biyyatti gargari. Isa kana hanga ilaalcha keessa hin galchinetti furmaata yookiin jijjiiramuu hin dandeessu. Waan namaa sirraan bareedu jechuudha. Silaa waan gaggaariiwwan namarraa argattus kana beekumsas haa ta'u kan kee bu'uura kee kanarra dhaabbatteeti irratti gabbisaa deemta malee kan kee siriittuu kun duubatti hafaa dheettee dhiiste guddina ati fiddus hin jiru jijjiiramni ati fiddus hin jiru. Duubatti deebisuudhaaf waa'ee hiree fi hegeree Oromoof Oromummaa mul'ata guddaa akka qabdu mul'ata sanis namoota wajjin mari'atte keessaa Lubbusaa Jannataa Qananiisaa Haacaaluu Hundeessaa waan ajaa'ibaa ta'e tokko erga mul'ata kee yaada kee kana dhaga'ee booda waan dubbatee hin jira. Jechi sun maa inni carraan itti wal bartan illee kanuma wajjin wal qabataa jedhama. Ani jalqaba akka dura ibsetti baadiyyaatti dhaladhee magaalatti guddadhe. Uummanni baadiyyaa keenya akkamitti qotee facaasee golgolee haamee aramee haamee dha'ee galchee waggaa guutuutti laffa'ee guyyaa tokko gurguruudha magaalallee yoo fidu
ani maal Oromoo kana waan ta'eef ittillee hin kabajamu. Gatii silaa isaan maluu qabullee hin argatu. Lafaatiin isaatii fi wanti inni gurguree argatu waliin madaalu. Haayiskuulii yeroo baradhuuraa ka'ee isa kanatti hiikina keessatti uume. Ani Oromoo ta'ee boonuu osoo hin taane uummanni kunis yoom innis akka namaan qixa ta'e innis kabajama kan jedhu hiikina keessatti uume. Kanaaf wantoota argu, wantoota dubbisu akkamitti soluushinii yookiin furmaata uummata kana rakkoo keessa jiru kana keessaa bahuu danda'a kan jedhu yaadaa ture gaafa haayiskuulii baradhuurraa jalqabee jechuudha. Gaafa immoo qulqullummaadhaan yaaddu rabbi sitti si dabalaa deema. Isa kana gochatti jijjiiruudhaaf yeroo isaatti humna waan hin qabneef akkamitti dura uummata kee hubachiisa. Karaa kamiin uummata kee hubachiisa waan kana. Iyya keessa kootii kana akkamitti uummatti baasee tarii ani milkeessuu baadhu yookiin gochatti jijjiiruu baadhu inni immoo humna qabu kan gochatti jijjiiru dhufuu mala kan jedhu yaadaa ture. Isaan irraa ka'een fiilmillee kanan barreessuu eegale. Ani fiilmii akka barreeffamu beeku karaa naan ta'a laata kan kitaaballee barreesse isaan irratti. Sababa fiilmii kanarraa ka'een namni yoo fiilmiidhuma jettee propozaala wayii dhiyeessite fiilmiidhuma wayii si'a yookiin fiilmiidhuma jaalalaa wayii si'a. Yoo xiqqaate siiniiwwan muraasa wayii waraabee ispoonsara gaafachuu yaadee ture. Maaliif hanga guddina ergichaa yoo hubate Oromoon dhugumaan namni Oromoof qoma qabu kamiyyuu ispoonsara na godha kan jedhu yaadee jechuudha. Sababa kanarraan Haacaaluudhaaf wal barre. Maaliif yaada guddaa qabaadha. Garuu maqaan qabu. Beekamtiin qabu. Amma garuu hin qabde. Amma kanaaf tarkaanfii koo imala isa yookiin galma isa dhumaa gahuudhaaf akkuma yaada guddaa fiddu adeemsa isaallee yaaduma fidda. Kanaaf har'a maqaa qabaachuus baadhu namoota biratti beekamtii qaban jaalatamtummaa qaban qabadhee yoon karra wahii dhaqee dhahe naa banama. Borummoo waan tokko hojjedhee kophaa koo yoon dhaqee karra dhahe naa banama. Waan biraammoo yoo itti akkasumatti dabalaa deeme borru karri dhahameen na bira dhufamaa kan jedhu qaba. Sababa kanaan haceedhaan saawundi tiraakii akkanaa hojjetuu fi wal barre akka carraa ta'e alii birraa argachuu deeme. Sagantaa wayii sabbatatti qophaa'ee sagantaa sana irratti alii birraa argachuu deeme alii birraa argachuu hin dandeenye yeroo jalqaba inni galu sana jechuudha. Hacaaluu argadhe. Hacee yaada akkanaa qaba. Fiilmii hiikkaatti hojjechuu barbaada. Maal na gargaartaa jedhee. Yaadichaaf mata duricha fiilmichaan itti hime sana anis quuqama guddaan qaba. Kanaafiyyuu saawundi tiraakii waan hunda isaa danda'ee ani ofii kiyyaa siif hin hojjedhu naan jedhe afaan tokko. Harka kanani hacee kana qofa miti hin jedheen. Sin barbaada waliin teenyee haasa'uu qabna. Bilbila keenyaa kennee irraa fudhadhe. Bilbila irraa fudhadheen wal beellamnee ergasii dhanne. Hiriyaa koo yoo isaan wajjin turreeyyu yoo isaan wajjin dhannee dubbisnee mul'ata koo kanatti. Mul'ata koo kanatti himeen baay'ee ajaa'ibsiifate. Jechi jalqabanii naan jedhe amma haceen har'a bakka dhugaa jira. Yaani kun keetii miti naan jedhe. Ni rifadhe. Akkamitti jennaan yaani kun keetii miti. Rabbi waaqni yeroo hundaa nama kara gadi jiran keessaa yaada isaa ibsuuf mala. Yaanni kun kan waaqni si ibsee rakkoo uummata kanaa furuudhaaf waaqni si ibsee malee kan ga'e qofa miti naan jedhe. Innaa yeroo hundaa waa'ee kanaa yoo yaadu jecha hacee kana yaadadha. Bakkan abdii kutetti hunda bakka laafetti hunda humna kannaa ta'u jecha kana.
namni baay'een Hacee weelluu isaatirraa ka'eeti kan beeku kan jaalatu. Ani garuu weelluu isaatiyyuu caalaa Hacee gaafa itti dhiyaattee agarte hayyummaa isaa ayyaantummaa isaa agarta. Haceen nama Oromoof jiraate nama dhugaa laf jiraate addunyaa kanarra bakka dhugaa deema. Osoo bara kana akka namaatti ibsite yookiin Oromoon durii sun osoo nama ta'ee har'a ibsisiin jedhame eenyudhaan ibsite osoo naan jette Hacaaluun jedhaan. Rabbi raamataa godhuufi. Badhaasa tibba kana argatte kunillee hiikaa guddaa qaba jedhee yaada. Waanuma ishii xiqqoodhatti miidha. Hacee fi abbaa koo guyyaa tokko dhabe. Nama lama guyyaa tokkotti nama jaalatu lama guyyaa tokkotti akka tasaa dhooftu jechuudha. Kanaafin sirba Andu'aalem sanirree nin dhufa waan naan jedheef si eegeen dadhabee kan hin jedheef. Nin dhufa jedheen eegaan galgala sana dhagee jechuudha. Ani badhaasa kanallee ni argadhee yaadeen beeku. Maaliif walaloodhaan hanga ammaa badhaasni qophaa'ee hin jiru. Akkuma Oromootti akka aartii Oromoo keessatti haa ta'u akka aartii akka Itoophiyaa keessatti haa ta'u. An jalqabaati walaloodhaan wanni jechuun. Sanaaf immoo Rabbiin akkan injifadhu na godhe. Sunis seenaa mataa isaa qaba jechuudha. Jechuun seenaa guddaa qaba hidhannoo qabudha. Sanaaf immoo gammachuus gaddis natti dhagahama. Sagantaa guddaa kanarratti Hacee naa fakkaatu bira dhabuun itti gaddisiisa. Osoo ani akkaatti yeroo injifadhee badhaafamu kana Haceen osoo argine tola ture. Sanaaf gaddan dhagahama. Haa ta'u malee akka namaatti immoo wannuma inni iyyuu silaa dhugaa inni iyyuu dubbatee hin fixin kana ani hanga tokko irraan dubbadha laata. Wannan inni fixin irraan dubbadha laata kan jedhudha. Qaamanis inni na badhaasuu baatu bakka dhugaa jiraatiin na badhaase. Kan biraa lakkoofsa kana wajjin wal qabatee lakkoofsi Oromummaa kana Oromoo kana wajjin wal qabatee falaasama adda ta'e akka qabdu nan beeka. Lakkoofsi addunyaadhuma kanarratti uumame tokko haga sagalii akkasumas ayyaantummaa kana wajjin wal qabsiistee ida'am lakkoofsota kunneenii 27 waan adda ta'e tokko hin qabda. Mee falaasamni kun maalinni? Wanti hunduu lakkoofsa. Wantoonni tokko kitaabota amantaa irratti haa ta'u keewwata wayiitii irratti yoo barraa'u sababa malee miti. Falaasama mataa isaallee qaba. Oromoonni rabbi tokko gaafa jedhu sababa malee miti. Lakkoofsi kun gaafa keessa seentee qolatu paatarnii mataa isaa qaba, iccitii hedduu mataa isaa qaba. Fakkeenyaaf tokko lakkoofsi kamiyyuu baay'ataa tokkooti. Kana jechuun akkuma sila siin jedhe waluma keessatti rabbi tokkos hedduudhas. Ayyaana isaatiin hedduudha. Tokkos lakkoofsa kamiyyuu keessa jira. Maaliif? Sagalis haa ta'u saddeetis haa ta'u baay'ataa tokkooti. Kanaaf tokko lakkoofsuma hunda keessa jiru. Kanaaf rabbiidha illee Oromoon rabbi tokko makka buusa jechuudha. Falaasamni Oromoo yayyaba shan jenna garuu maal akka ta'e hin beeknu. Fakkeenyaaf rabbi tokko yoo waan ta'u akkaataa addunyaan nutti kennitee fi iccitiin jiru gargari. Tokko lama uuma jechuun of yoo dabalu lama uuma. Lama yoo of dabalu afur ta'a. Afur saddeet 16 ta'a. Lakkoofsi immoo tokko hanga sagalii jira. Sagalan Booranaa Oromoon isee hangafa. Lakkoofsa sagalan kanatu kan biraa uuma. 16 kuni sagalii ol waan ta'eef diikoodii goota. 7 ta'a. Isas yoo neetu 14 yoo diikoodii goote 5 ta'a. 5 immoo gaafa of dabalu 10 ta'a. 10 kun immoo sagalii oli tokkoof 0 yoo litti tokko ta'a. Kana jechuun tokkorraa ka'ee tokkotti deebi'e jechuudha. Maree jechuudha. Maroo Oromoon kan jedhu falaasamni Oromoo waloomni kuniyyuu mara saayikilikaal filosofii akka jedhan. Mana tokko ammaati yookiin geengoo tokko neetu tuqaa kanarraa kaasee akkaatti martee tuqaa dhunkaatti deebita. Tokkorraa ka'ee 5 irratti tokkotti deebi'e. Yayyamni 5 kana. Kana jechuun maal? Akka lakkoofsatti yoo ibsitu tokko hanga 2 argattee, sanii 4 argattee, sanii 8, sanii 7, sanii 5. Tokko hanga 2 yoo deemtu tarkaanfii tokko yookiin foolii tokko
marraa tokko deemte lama hanga afurii lama afurii hanga saddeeti sadii saddeeti hanga torbaa afurii hanga shanii shan fooldii shan jechuudha. Yayyaba shan kan Oromoon jedhu isa kan akka lakkoofsatti yoo ibsitu. Lakkoofsonni kunis immoo akkanumatti wantoonni nama muuziqaa illee lakkoofsota kanarraa uumama. Humna yuunivarsiitii kana yookiin naabula kana keessa jiru na fakkaata. Isaan suni kana sagalan Booranaa Oromoon jedhullee hangafoota lakkoofsa akka lakkoofsatti gaafa ibsitu lakkoofsa biraa ibsan akka biraatti ibsuu dandeessa akka lakkoofsatti yoo ibsitu kun. Lakkoofsa kanatu lakkoofsa biraa uuma. Sagalii gaafa Oromoon jedhu bara sagal jalqabas dhumas sagalitti isaanii tokkuma jira. Sagalitti isaanii kan dhufu tokkuma. Tokko saddeet wajjin deema, lama torba wajjin deema, sadi jaha wajjin deema, afur shan wajjin deema. Lakkoofsa kana walitti hundaa'e walitti lamaan kana lama waan jedha walitti hidhaatee sagaluma sii kenna. Lakkoofsota kana fakkeenyaaf tokko barreessitee yoo saddeet barre 18 sii kenna. Yoo immoo yuunivarsiitii yoo galanneetti fuggisoo isaaniitti 81 sii kenna. Sunis 2 fi 7 27 fuggisoo isaaniitti 72 3 fi 6 36 63 45 54. Waan ajaa'ibaati. Lakkoofsa fuggisoo saakatii fi isa dura hidhaate fakkeenyaaf 18 fi 81 99 sii kenna. 72 99 sii kenna. Hundi isaaniitti yoo walitti hidhaman 99 sii kenna. Lakkoofsota kana immoo 18 tokko yoo walitti hidhaate sagaluma sii kenna. 72 torbaa fi 2 yoo sagaluma sii kenna. Nama raachuu heddeera. Kanaaf lakkoofsa kamiyyuu sagalii yoo baay'iste sagaluma sii kenna diikoodii goote. Yoo lakkoofsa kamiyyuu sagal irratti hidhaate immoo diikoodii gaafa gootu lakkoofsuma irratti hidhaate isaan sii kenna malee sagalumaa ittiin dabalu. Inni kun iccitii waloomni wantoota kana hundayyuu qabata. Kanaaf amma lakkoofsota dura arganne 3 fi 6 fi 9 osoo hin dabalatin lakkoofsota dura 1 2 4 8 7 fi 5 yoo walitti hidhaate 27 sii kenna. 27 jechuun Rabwaanni uumamaa ayyaana 27 uumee fixeedha Oromoo. Fakkeenya sagalan duraatii fi 81 lakkoofsi guddaan walitti uumnee arganne. 81 fi sagalan duraa walitti 90. 90 garbaa Oromoon jedhu sagal. Akka lakkoofsatti jechuudha. Uumama jechuudha. 99 immoo lakkoofsi hundi walitti hidhamee inni fuggisoo fi inni duraa walitti hidhamee 99 kan sifa rabbi 99. Yookiin maqaa rabbi akka jedhamu sana jechuudha. Kanaaf Oromoon gadaa 40 yoo godhu sababa qaba. 5 yayyaba. 8 finna. Wanni tokko sanyii irraa ka'ee hanga firii godhatutti sadarkaa deemu. Bal'ina dagaagina maal jedhee jira. 8ffaa finna. Saniin booda 9 jalqabas dhumas jechuudha. Sagantaa fakkeenyaaf karoora tokko waggaa 10 baafattee karoora sanii yoo milkoofte karoora biraa si barbaachisa malee karoora san irra deebi'uu hin dandeessu. Inni kun yeroo ce'umsaa akka jedhamu sana. Saniin booda 10 regeneration yookiin deebi'ee dhalachuu jechuudha. Maaliif tokkumatu deebi'a. Sadarkaa finnaa kan fi yayyaba kana gaafa waliin 40 ta'a jechuudha. 40 kana immoo 9tu jira jennaan gafoon. 9 gaafa baay'isu 360 sii kenna bara. 360 jechuun Oromoon immoo akka Oromootti gadaan tokko kan 60 waggaa 360tti. Waggaa 360tti gadaan sun dhumata cita. Saniin booda wanni ta'uu qaba guddachuu qaba isa biraatti jechuudha akkuma karoora siin jedha sana jechuudha. Inni wanni biraa barbaada isa dhaloonni irra ga'e sanaan haaraa barbaada jechuudha. Abdeetir ta'uu qaba. Kanaaf 360 immoo geengonis 360. Digirii 360. Yeroo garfeenis 360. 360 kun lakkoofsa tokko hanga 10 jiruuf hundaafuu hiramee lakkoofsa tokko qofaaf hin hiramu. Lakkoofsa torba qofaaf hin hiramu. Lakkoofsi hundaayyuu torbaaf hiramu. Tokko hanga 10 jiru hundaaf hiramu. 2520. Inni sun itti biraati. Yeroo tokko gosuma keenya akka itti mannu kuniyyuu akkuma gosuma qofa himachuu natti fakkaatu. Ekeleen tuulamni ilmaan baareentu mana qabaa, maccaan mana qabaa.
yoo jennu jechuudha. Ilmaan sadii qaban lama qaba sadii qaba. An jennu kun iyyuu iccitii lakkoofsa kanallee waan qabu na fakkaata. Gosuma qofa himachuu osoo hin taane iccitii guddaa maaliif wanti keenya Oromoon akkuma waliigalaa gurraachi seenaa isaa waan isaan barreeffatu qomatti qabata malee. Dhaloonni isa akka qomatti qabatudha. Kan inni dabarsaa ture bifa tapha ijoolleetiin. Haa ta'u malee addunyaa irraa keessatti wanti keenya waan duubatti hafaa jennee waan yaadnuu fi iccitii waan as keessa jiru hin barre. Wanni hedduun kaa'eera. Guyyaan isaa gaafa ga'e jedhu manguddoon hin bahaa. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenya ammas walaloodhaan Siisaa Asaffaa sirba itti hirmaate tokko kan Andu'aalam Gosaa darbee laallaa sinaaf hirree walitti deebina. Shaggar baanaa kaata malleen kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Shaggar baanaa kaata malleen kaata dhugaan dhiigaa kun nama maraacha. Darbee laallaa latta qayyamtee laata. Darbee laallaa obbortaa balaa baata. Darbee laallaa eenyutu sarmee baata. Darbee laallaa barris bara fakkaata. Darbee laallaa kan falfaluun furmaatu. Darbee laallaa barraa qabarii raasa. Sagaltama garbaa guusaa waan falu cubbuu guusaa hin shakkine moo hin shakkine ree hin shakkine moo hin shakkine ree. Jiraan jira baataa jiraan jira nyaatu odaa hunda caalu. Boraataan korma dhugaa boraataa booree galchuu baasakii baasakaa baasakii baasakaa baasakii baasakaa baasakii baasakaa hin shakkine moo hin shakkine ree hin shakkine moo hin shakkine ree dhaabotti marmaarti bijayyoon dhaabotti marmaarti. Gamtee irratti tamaarti dhaabotti marmaarti bijayyoon dhaabotti marmaarti akkamittan dhiisaa gamtee irratti tamaarti. Adiisa abbaan biyya kacha maaleef maal barbaaddaa minti balli gaalle. Adiisa abbaan biyya kacha maaleef maal barbaaddaa minti balli gaalle. Walloo argituu teegaa raayyaa raayyummaa beegaa. Rannachi hiddatti mirgaa achitu kan as dhiigaa. Hindi aadaan fagaatu dinga daatu jira. Imparitu ditu malee tamboriiti foorri jira. Gurraacha gurra lootii jettee waan Afrikaa anaaf adda waan ta'eef Oromoo fi Itoophiyummaa kana wajjin wal qabatee rakkoowwan jiran furmaanni isaa maal jettee yaadda? Ani furmaanni fagoo hin jiru na fakkaata. Osoo of jalaa fi of ilaaluu dandeenye furmaanni nama bira jira. Maaliif wantoonni aadaa fi duudhaa Oromoo gadaa Oromoo keessa jiran nuu miti addunyaa jijjiiruu danda'u.
of jala laaluu fi of waa'ee keenyaaf bakka kennine jalqaba bakka kennuu barbaachisa. Bakka kennitee waan kana keessa yoo gaafa laalte furmaata hedduu jira. Fakkeenyaaf hiyyeessa gaarii ta'uu fi dureessa ta'uun gargar. Digalee yoo waan ta'e xiqqoodhuma fooyyofne malee dhugaa sana hin galfannu ittiin bilisan ba'a. Maaliif waanuma keetiitu furmaata sii ta'uu mala. Kan namaa waan gaarii itti dabalatta. Akkuma sila siin jedhe jechuudha. Waan gaggaarii addunyaa wajjin deeman yeroo wajjin deeman kan kee itti dabalattee gabbistee furmaata godhatta. Yeroo baay'ee nuti osoo kan keenyatti deebine furmaata hunda qaba. Waaqa waloomaa waan Afrikaadha. Bakka irratti wal mormii irratti yeroo fixuun qabu. Akka riisaa ol kaaneeti kan ol siqneeti kan yaaduu qabnu. Oromoo yeroo baay'ee riisaa kan inni dhuuf kanaaf. Wanna diyaaronni waa'ee Itoophiyaatiif Oromummaa kan irratti jiru hin beektu. Yeroo fixoo osoo hin taane Afrikaadha kan Oromoon kan gaafachuu qabu. Kan isaaf malus maaliif wadaa ilma waadati waan ta'eef. Oromoon rakkoon Oromootiitu Afrikaadhaa rakkise. Sakaalamoo Oromoota Afrikaadhaa sakaale. Galata misiin jaame waan gabaabduu ishee galatas ta'uu danda'a. Ergaa dhaammattoo jiraate irraa si ilaalla. Hawaasa gantaa waan ta'eef waan hunda dubbattee hin fixxu. Duraan dursa carraa kana naa kennitee asirratti naaf yeroo keetiif maqaa Riittaa Sheetii galatoomi. Itti aansee hojii kana gaafa hojii walaloo kana barreessitu yeroo fudhatta. Nan barreessa dhuma itteef kan barreessitu miti. Ayyaantummaan tasasitti dhufa. Sana keessatti immoo yeroo faamilii jira. Yeroo ijoollee haadha manaatiif kennitu jira sana. Yeroo itti jalaawanneetu jira. Kana hunda deessee hojii kana irratti na duuba taatee na cimsuu isheetiif haadha manaati Yoosii Laabdoo yookiin haadha Meelbaan galateeffachuun barbaada. Akkasumas Meelbaan wajjin jechuudha. Sanarraan darbee walaloo barreessuu keessatti ani walaloo barreessituma anumti qofti waan dhiisu. Kan walaloo beekisaa ta'uu hin beekin namoota naannawa koo jiran hiriyoota koo akka odeensii tokkotti ni gaafadha. Fiilingii isaan naaf deebisan. Kanaaf hiriyoottan koo yeroo walaloo nanni barreessa hojii koo kanarratti na cimsitan, na jajjabeessitan hedduu jiru. Tokko lama maqaa dhahuu hin danda'u. Hunda isaaniitiin guddaa galatoomaan jedhani. Maaliif isaan na cimsuu haamilee isaan naa kennantu asiin nage. Kanaaf namoota na beekan hiriyoottan koo hunda nama jajjabinaa fi gaarii naa hawwan hundaa fi galatoomaa jechuun barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin Siyaasaffaa waliin Riittaa Shoorratti taasise kana fakkaata. Gama daarektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Uffataan ispoonsara kan cinaa dhaabatu magaalaa Adaamaa gamoo Olyaad jalatti kan argamu Abbukkii Pirootokool guddaan galateeffadhaani. Haga torbanii waraanaa bulaa. Deebinee akka wal arginu abdii guddaa qaba.